shirkii dhokattuudhaa jira tan dhokattee nama seentu akka fakkeenya amma dhaabbanni TikTok waan hedduu gadhiisu jiru kanaan ijoollee teenyatti shawwadamtee waa hedduu irra dalagu jiran ammoo waan kana yoo halaalu taate irra guddaan isaa waan gara shirkii sanii nama dhiibu jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti haa dhiibnu. Ani haadha kan koon jaalladha. Waaw, harmeen koos na jaallatti. Woyee, hayyee abbaa koos hin jaalladha. A'uuzu billaa uummatoo shambiran gahin jalaa zoorte musmaariin bismillaa rahmaanir rahiim abbiyoo kiyya nutti hin zoorin jireenyi wallaahi billaa ati na jaallattaani finna keeti wallaahi billaa abbaa kiyya maal si godhe maal. Waan kana amma wanni salaa gartee jaalala haadha yookaan jaalala abbaa nama mul'isu gartee waan kanatti amanneet akkasitti hartokkoon yeroo takka gammannee yeroo takka rifannaa jechuudha. Wanni kun ammoo waan kana akka dhugumsaa jirru guutumaa guututti nu hima. Kana duraas yoo harka irraa keessa umrii teessi himaa waan jedhamutu jira. Saniis irra keenye irraan irrifne ittillee daballannee waan kana dhugumsaa jirra jechuudha. Yeroo waan kana dhugumsinu ammoo akka nama raagaa tokkotti dhaqee nama beekumsa waan fagoo himu tokkotti dhaqee beekumsa isaa san dhugumseef ati guyyaa akkana taata. Yoo ammoo guyyaa akkanaa karaan deemee waan akkanaa si mudata. Waan silaa fuulduraa nama si himu san akka nama dhugumseeti. Hadiisa keessatti hadiisa muslim sahih godha keessatti maal jaa namni tokko kan gartee kaahinatti dhaqee yoo ammoo nama waa raagu tokkotti dhaqee isa dhugumse guyyaa 40 salaanni isaanuma hin qeebalamtuu jira. Hadiisa kana laala kunis hadiisa laala isaan kanarratti ammoo irra hedduun keenya akka hin gowwoomfamne irra guddaa ammoo namni nama akkanaatiif laayikii gootu namni nama akkanaatiif sheerii gootu shirkiidha sheerii godhu jirta shirkiidha laayikii godhu jirta akkasi quba qabaadhu isin ja'a toobadhaa isin jechuu barbaada yoon dogongoree lubbootii fi shayxaanarraahi yoon haqa qunname immoo rabbirraahi waan hin dogongoree keessatti ammoo nagorfamdhaa malee natti hin aarinaa isinin jaha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isinin jaaladha.